تجهز روح تاكل قلي يلا روح تاكل يلا هيا هذه اليوم هيا الله اليوم 22 شهر هي عم تشتغل روح حطي اكل كلي تجهز يلا حطي اكل يلا روحي حطي اكل كلي تجهز روح تاكل قلي يلا روح تاكل يلا هيا هذه اليوم هيا الله اليوم 22 شهر هي Egaa akkuma argaa jirtan obboleettii keenya kana Saudi Arabiyaatti bakki isheen jirtu Simooyi ammaaf baatee jirti garuu baay'ee siqaayii guddaarra kan turte yoo ta'u egaa dhugaa dubbachuuf namni keenyaaf yaa tolu mana sanillee baasaniitii jiru ashamaar qabuun hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube kalachilatti argamtan bakka jirtanitti hundumatti nagaan koo sinaa qaqqabu jechaa warreen YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya kun akkuma keenyaa fi keessanii nan dalagadha jetteeti kan biyya Itoophiyaa irraa gara Saudi Arabiyaa deemte yaa ta'u malee immoo carraan nama tokko akkuma beekamu yookiin immoo nama gaarii yookiin nama yaaraa bira kan nama ga'uudha. Akkuma beekamu mucattiin tun nama gaarii bira hin geenye baay'ee asaqayyaa'amaa kan turteedha. Yoo ijoollee addisii yoo iyya akkanatti iyyanii dhiisatoo bakka giraa gabbaamu nammoo bira jiraatee namna saradda'u jiraate malee baay'ee rakkisaadha kan yeroo jalqabaatii fi yaa ta'u malee namichi immoo loleeniin akkuma dhageessanii baay'ee asaqayyaa'aa ture jettee himatteetii turte mubeen irree akkuma beekamu sagaleen isheetirree ni jira jechuudha. Ingidihi mucayyoon tun baay'ee siqaayii guddaarra kan turtedha jechuudha. Yaa ta'u malee ammaaf baatee jirti galanni waaqayyoof yaa ta'u ni beektu mubee baaseetii jira. Egaa baay'ee natti hin tolle baay'ee asaqayyaa'amaa ture jetteetii jirti nyaatallee natti hin kennanii jetteetii turte dubbattee mana sanillee baasanii gara biirootti deebisanii ammaaf mucattiin tun xiqqoo ishii dhukkubsattee warri biirootillee xiqqoo ishii boqonnaa fudhattu jechuun biyya keetti nagalcha jettee dubbattee turte gin biyya galchuuf ni galchina jedhaniitii turanii. Egaa ijoolleen baay'een akkanatti asaqayyaa'aman namoota meeqatu jira. Ingidihi akkanatti kan waraabde immoo namicha immoo mucattiin ishii asaradda'uu deemte jechuudha. Qasee tan waraabi jettee kan waraabe namicha osoo hin taane mucattii waamaniitu mucattii sun qasittee waraabde jechuudha. Yaa ta'u malee bilbila namichaatirree yoo fudhatteetu waan bilbilanii fi namichillee akka gadi dhiisu yookiin immoo mucattii tanaaf akka isa biraa baasan itti himattee natti mijannee qoonqodhaan illee ta'ee amalaan irree ta'ee na baddalaa turanii jettee himattee dhugaa dubbachuuf sagalee ishii dhaga'ee baay'ee tokko na gaddisiiste. Ingidihi baay'ee tokko nama gaddisiisaa asiniin jechuu jaalladha obboloota kiyya. Egaa biyya ormaa dhaquun nama dhibuu akka itti galan hin beekanii akka itti ba'an beeku malee kan jedhamu sun dhugaadha. Jireenyi biyya ormaa akkuma beektanii takka gadii takka olii haa ta'u malee immoo obboleettiin keenya tuni dhugaa dubbachuuf ishee qofa osoo hin taane ijoollee meeqatu jira kan sagalee namaatirree dhabee rakkootti miidiyaa irratti illee gadi hin baafamneef nama meeqatu ukkaanfameetu gula rabootaa jira. Haa ta'u malee immoo waaqayyoonis immoo kanatti guyyaa tokko ni baasa jedheetiin yaada. Ijoolleen keenya baay'een isaanii Saudi Arabiyaa keessatti kana siqaayii guddaarra jiran namoota meeqatu jira. Isaan immoo waaqayyoomti sagalee haa ta'uuf yookiin immoo isaan yaa baasu mana dukkana keessaa isaan haa baasu hin jedhamne wanti hin jedhu tokkollee hin jiru. Egaa waan akkasiitii dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee waan dhugaa waan soba isinitti fakkaata dhugaa dubbachuuf bakka yeroo tokko zi'uma neetuma bira dabarra malee
ijoollee hedduudha jechuudha kan siqaayii biyya ormaa keessatti saaqayyamaa jiru akkasumas immoo bu'aa jiru halkanii guyyaa kan qarshiillee dhoowwate amma mucattiin takka maal jetti seetanii ergan dhufee waggaa 3dha waggaa 3 kana keessatti qarshii jaja naaf hin kennine garuu immoo biyya Arabroodoo jettu kontraata kiyyallee fixadhee kontraata kiyyallee fixadhee nishin nagalchi jennaan na diddii mee iskii malkiya maalidha jetteeti kan koomentii jalatti barreessite jechuudha. Enggidi qarshiin kiyya ji'a jaatirlee yaa afuu lubbuma kiyyaanuyyuu galuun barbaada jette. Enggidi hanga ji'a ja'a muluu ji'a lamaan booda ji'a tokko ji'a sadiin booda damuusa keessa siniin kennine taanan bira taa'uun barbaachisaami bakka ta'etti iyyachuudha gara bilbila qabaattan bilbilaan gara hiriyoota keessanitti bakka jirtanitti sheer godhachuu akkasumas immoo lookeeshinii waan adda addaa ergattanii yoo online irra illee baddan akkasitti wal barbaadu sagalee waliif ta'uun waan guddaadha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf ji'a kana hunda bira tiisee damuusa malee bira taa'uun ni ulfaata boodammoo saayyuu tole jedhanii namatti hin kennan lolaa ta'uu dhufa. Kanaaf ijoolleen keenya immoo sim jettanii teechanii mucattiin sun maal jettee anjii jaasan ani hin barbaadu lubbuma kiyyaanuyyuu na galchitu jechaati kan jirtu. Enggidi egaa ijoollee baay'eedha isheenis Saawud Arabiyaadha. Dhugaa dubbachuuf ji'a ja'a jechuun asii miti ji'a takkaayyuu akkaataan nu itti fidnu warruma biyya Arabaa kana keessa jirumatu beeka. Enggidi obboleettii keenyas immoo waaqayyoon haala sim jechee nagaan si galchuu kadhannaarraan kan hafetti sagalee waliif ta'uurraan kan hafetti ani homaa sii gochuu hin danda'u. Waaqayyoon rabbi nati jaallattu waa hundumaayyuu siif mijeessee nagaan si galchuu jechuun hin jaalladha. Asumaanii mucattiin koomentii jalatti na barreessite. Enggidi haa ta'u malee ijoollee baay'eedha beektanii ijoolleen rakkachaa jiranii kan miidiyaarreen fayyadamne namoota meeqa kan bilbilarreen qabachuu hin qabsiisne namoota hedduudha kan rakkataa bu'aa jiraatu jechuudha hin jira. Kanaafuyyuu isaan mucayyoo tanaa mucattiin sun argitee sagalee taate fi mana sanii ishii baaste kan itti taphata mucayyoon tun tarii daa'ima ta'uu dandeessi hin beekamu. Akkanatti dhugaa dubbachuuf baay'ee nama asaasasiisaa beektanii yeroo takka jireenya biyya ormaa nama jibbisiisti. Yaa ta'u malee immoo fayyaa qabaachuun waan guddaadha. Yaa ta'u mucattiin tun baate tamaskeen kan ijoollee boruu dhufanoo maal ta'u laata? Isaanis namni mana san ga'u maal ta'a laata? Boruus daa'imuma akka ishee tana fuudhanii asaqaayya'uudhaaf isinii galee. Kanaaf maal jechuu barbaadetan dhaamsinanii qabuuf namoota ijoollee Itoophiyaarraa gara biyya Saawudii deemtuuf dhugaa dubbachuuf yoo xiqqaatee yoo cimte biyyuma sanarraa jijjiirrachuu ijoollee baay'een amma inni banaa waan ta'eef achumatti kan deeman achumatti immoo kan rakkachaa jiraniyyuu jechuudha. Amma waasfeeyyuu akkanatti baay'inaan namni tasa akkana kan argitu ijoollee baasuu danda'u biyya isaanii keessaa jechuudha. Oduu biyya biraa ta'e yoo baay'inaan hin argu sagalee waliif ta'uu akkasuma wal barbaadu wal gargaaru namoota meeqa du'aa kana keessatti kan sagalee waliif ta'ee namoota hedduudha jechuudha. Kanaaf biyya san keessatti immoo baay'inaan namni waan hin jirreef sagalee irree waliin ta'anii innaa kana isiniin jedhaa turtii gaarii qabaadha.